Hiriyyaa, barataan afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hin dandeenye qooqa barbaachisoo kan siif dhiyeessu gara Essential English Conversation baga nagaan dhufte. Ani ammayyuudha. Kutaa kana keessatti namoonni obboleessa yookiin obboleettii qabaachuu isaanii akka itti gaafatan ni baratta. Namoonni lama obbolaa dhiiraa yookiin dubaraa qabaachuu isaanii yeroo wal gaafatan caqasi. Have you got any brothers or sisters? Yes, I've got 2 sisters. How about you? I've got a brother. Hubachuu fi osii rakkisee hin yaaddeen. Shaakalof akkasii gargaaru haasawicha addaan qoodna. Tiinaan jalqaba have you got any brothers or sisters? Obboleessa yookaan obboleettii qabdaa? Jettee Joon gaafatte. Yaadadhu. Jecha any jedhu yeroo mara gaaffii have you got jedhuun eegalu yeroo gaafannu itti fayyadamna. Caqasiitii gaalicha irra deebii. Have you got any brothers or sisters? Have you got any brothers or sisters? Sambooda Joon, I have got 2 sisters. Obboleettii lamaan qaba jedhe. Jechoonni I have got fi I have hiika wal fakkaataa qabu. Akkasumas obboleettii tokko ol yoo qabaannu dhuma jecha sister jedhu biratti qubee S itti idaana. Yoo obboleettii tokko qofaa qabna ta'e garuu dhuma jecha sister jedhu biratti qubee S itti hin idaanu. Gaalicha caqasiitii irra deebii. Yes, I've got 2 sisters. Yes, I've got 2 sisters. Joon itti aansuudhaan gaaffii wal fakkaatu deebisee how about you? Ati hoo jedhee gaafate. Gaalicha caqasiitii irra deebii. How about you? How about you? Sambooda Tiinaan I've got a brother. Obboleessan qabaa jette. A brother jechuun obboleessa tokko jechuudha. Caqasiitii gaalicha irra deebii. I've got a brother. I've got a brother. Dansa. Amma namoonni garaa garaa obbolaawwan dhiiraa fi dubaraa meeqa akka qaban yeroo wal gaafatan caqasiitii isatti jette waliin wal bira qabii mirkaneessi. Have you got any brothers or sisters? Yes, I've got a sister. How about you? I've got 2 brothers and a sister. Have you got any brothers or sisters? Yes, I've got a sister and a brother. How about you? I've got 2 sisters. Have you got any brothers or sisters? Yes, I've got 2 brothers. How about you? I've got 2 sisters and a brother. Gaariidha. Afaan Ingilizii hanga makaa yaadattu haa ilaallu. Himoota afaan Oromootiin caqasiitii afaan Ingiliziin maal akka ta'an dubbadhu. Obbolaawwan dhiiraa yookiin dubaraa qabdaa? Have you got any brothers or sisters? Eeyyee, obboleettii lamaan qaba. Ati hoo? Yes, I've got 2 sisters. How about you? Obboleessan qaba. I've got a brother. Gaariidha. Amma immoo wantoota ijoo har'a baranne dhaggeeffachuuf guutummaa haasawichaa irra deebii caqasi. Have you got any brothers or sisters? Yes, I've got 2 sisters. How about you? I've got a brother. Baay'ee gaariidha. Amma afaan Ingiliziin namoonni obbolaa meeqa akka qaban gaafachuu dandeessa. Waan barattee shaakaluu akka hin daganne. Hiriyyaa barbaadadhuuti afaan Ingiliziitiin obbolaawwan meeqa akka qabu yookiin akka qabdu gaafachuun shaakali. Barnoota Essential English Conversation dabalataaf yeroo ta'an walitti deebina. Nagaatti.